Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u jenne ta'an sun oduu sa'a kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Hanga sagantaa kanatti nu hojii turuudhaan itti bohaaraan affeerraa kenna. Kun biftuu Oroodha keessani jajjabeeffadha. Laayik sheer godhuu hin dagatina. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Godina Baalee aanaa Goobbaa ganda Riiraatii fi gandoota biroo irraa uummanni qe'ee fi qabeenya isaa irraa dirqamaan buqqa'e rakkoo hamaaf saaxilamne jedhanii jiru. Dabalata odeeffannoo kanaa qabannee jirra. Oduu itti aanu oduu oolmaa Oromiyaatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti guutuu Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo argadhe jedhee jira. Mootummalleen ooppireeshinii sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhu gaggeessaa jiruun milkaa'aa jiraachuutu himaa jira. Dabalata odeeffannoo kanallee qabannee jirra. Guutuu odeeffannoo kanneeniitii fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duubaan akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Bakkoota naannoleen Tigraay fi Amaaraa irratti wal dhaban irratti filannoon miseensa mana marii bakka bu'oota uummataatiif kallattiin akka gabaafamu murtaa'ee jira. Boordiin filannoo biyyoolessaa ibsa baaseen hanga wal dhabdeen naannolee lamaanii furamutti iddoowwan filannoo 5 kan naannoleen lamaan irratti wal morman tokkoffaa Humaraa, lamaffaa Addiiramaa, sadaffaa Korama, afraffaa Xallamt wayim Xallamt, shanaffaa Raayyaa Allamaxaan filannoon miseensota mana maree bakka bu'oota uummata mootummaa naannoo Tigraay ala ta'e akka adeemsifamu manni marii federeeshinii murteessee jira. Murtee kana immoo mormiin isa mudatee jira. Murtee kanaan wal qabate paartiin Getaachoo Raddaa tibbana ijaaree tures filannoo marsaa 7ffaa irratti kan hirmaanne ta'uu beeksisee jira. Oduun itti aanu godina Baalee aanaa Goobbaa ganda Riiraa fi ganda Saannatee irraa uummanni lafaa fi qabeenya isaanii irraa dirqamaan buqqifamaa jiraachuu maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii jiru. Innis mootummaa roorroo hamaan irratti raawwatee jira. Qe'ee fi qabeenya keenya irraa osoo waan takkaallee hin fudhatin nu yaasan yookaan nu buqqisan jechuudhaan komii dhiyeessanii jiru. Midhaan facaafatee gahe osoo hin hamatin qabeenya qabu osoo hin fudhatin duula roorroo hamaan irratti gaggeessuun qabeenya fi qe'ee keenya irraa nu buqqisan jechuudhaan komii dhiyeessanii jiru. Mee viidiyoo gabaabduu tan waliin halaallu. Badii bosona kunuunsuun uummata irraa itti fide ilaalame qabeenya kunuunsuun salphina akkana namatti fida midhaan kun kunoo midhaan gogeetiin hin jedhee kan namni daa'imman isaatiif haamatee daa'imman isaa nyaachisuu barbaadu uummanni addunyaa uummanni Oromoo uummanni Baalee ilaala uummata irraa akka itti midhaan isaa irraa ari'an badii tokko malee uummata waggaa meeqa ta'eetiin hin jedhe kana akka dalaga ammootu kaabinee aanaatii fi godina Baalee qofa. Mootummaan garuu midhaan kana safuu midhaaniitiif qabeenya kanarraa uummata ari'annee nu mootummaa maqaan balleessinu kana ka godhe obbo Abdulakiimiin fa'aa uummata godina Baalee osoo argan uummata midhaan isaa irraa ari'anii horii isaa irraa ari'anii uummata giddiin gidirsanii mukatti ari'anii humnaan afaan qawweetiin uummata bakka inni fedhiin qabnetti oofaniitiin osoo uummanni itti booyu akkanatti midhaan gogee irraa ari'aniitiin biyyaa baasaa jiranii kun akkanatti dhaabatatti fi qabeenya kana fakkaatu akkanatti waan bosona kunuunsineef salphanne akkanatti ilaala uummanni Baalee hundi keessan uummanni Oromoo hundi keessan. Salphina akkanaa kanatu nutti dhufe kun sababa bosona kunuunsineetiin addunyaa kenneef. Akkuma viidiyoo kana irraa argitanitti uummanni Baalee kan ganda Riiraatiif ganda Saannatee qe'ee qabeenya isaanii irraa waan tokkollee osoo hin fudhatin buqqaanii yookaan qabeenya isaanii irraa ari'amanii jiru. Uummanni qe'ee qabeenya isaa irraa buqqa'e yeroo ammaa kana haala hamaa keessa jirra jechuudhaan boo'icharra jiru. Mee viidiyoo itti aantu sanas uummanni buqqa'e maal akka jedhaa jiru waliin haa laallu. Bosona kana nuti kunuunsee akkam yeroo bara sadii keessa lafa kaasaa bultii taajikamaa yeroo ta'u buriyyeen akka biyya ambaa fi saditti asiin dattarbee naannoo shaawee hojii gara garatti xaawulaa fi qinxillaa baqachuu dammaqe ragaan taajikamaa baqachuu yeroo isiin dammaqeetti meeshaa keenya guurannee asii akka hidhataatiif sochoonee asii daftara kan keessaa baafnee kan keessaa dabarsinee muka jalli achitti hojjetan kaanii faasiidhaan itti yaanee ciccimee bakka sadii dabarsine. Sababbiin akkasitti dalagaa isaanii san harka balleessineef jecha itti deebi'anii dalaguu dhabaniiti bosonni kun kunuunfamee haqaan gahe. Jaarsonni teennallee as gadi saayitooyii gajjallaa kana jira akka ta'e achi teennee murtii dabarfanne guyyaa gaafasi. Yoo ijoolleen biyya ambaa dhuftee keessatti illee kadalee dhuka ta'u taate biyyi teenya keessa muunyi tokkotti akka hin mura manguddootu jedha beeka. Namni muka tokkotti mura meeqaan haa adabu birrii 3,000 haa adabu jedhanii murtii dabarsan. Isa kanaafuu birrii 3,000 yeroo sanitti guddaa. Ilmi keenya namni waa balleessu hin jiru bosona kunuunsinee haqaan keenya
bakka bosonni kun ammoo kunuunsinee nu harkaan kenne bakka turiizimii dhabe yookaan galiin adda addaa as ga'a jedhanitti bakka silaa kennee kabajaa eegaa tursanii maarree ammallee manuma keessa taa'an itti fayyadama silaa nuun jedhanitti mana keessa kenna maaliif nu baasanii jireenya keenya maaliif nu baasanii walumaa kennee qonna loojii illee haa ijaara bakka hin jaalanna'ee ijoolleen keenya dhaqee nama hedduutu achitti dalagata xummu. No ammoo akkamitti qilleensa keenya keessa kana nama fakkeenyaaf suudiilee dhaqee argee jira. Osoo makka keessa naa kennanii hin barbaadu nama qilleensa naannoo sanii fidee makka osoo naa kennanii hin barbaadu. Waan kana ta'eef isinis amni mootummaa akka bakka buutanii nutti asutanii nu mari'achisiiftan nu qilleensa bakka biraa hin barbaannu hin dandeenyu dachii teenna tana irratti maslaa wayii nu godha asumarra teennaa jechuu barbaadetan galatooma. Haala viidiyoo irratti argitan kanaan uummanni yaada isaa dhiyeeffachuun rakkoo fi roorroo irratti deemaa jirtu mormataa jira. Garuu namni isa dhaga'u hin jiru. Dhiira qofaa miti. Dubartilleen sagalee ofii dhageessifataa jirti. Kan ammoo namni isaan dhaga'aa jiru hin jiru. Mee ka itti aanu kanas waliin haa laallu. Ka dubban hin hiriirru dobbii nyaanneet goommana dafiifneet bishaan goommana aanan ijoollee teennaa go. Bishaan goommana danfamee buddeena ijoollee teennaa go. Kanaafuu nu bakka keenya bakkeen dhaqnullee hin jirtu bakkeen itti kaanullee hin jirtu dheedhoo keenya hin jaalan malkaa keenya hin jaalan karaa keenya hin jaalan lafti garaa nu nyaatu namni garaa nu nyaatu lafeen asii awwaalamte garaa nu nyaatu hobbaatiin ijoollee teennaa garaa nu nyaatu kanarra yoo mirgi dubartii hin jiru jedhan malee nu amma akka waggaa tokkoo jala uummata mariisaa jiran mirga dubartii takka jiddiin harka nurraa fuudha jennee kadhataa jira harka keenyaa nurraa fuudha sila mootummaa biraa kan dhufee qajeelchu kun moo asuma nutti taphata nu akka mirga dubartiitti adda keenya baane hin mari'anna mootummaa keenya lukaa miti makiinaa miti lukaan hin dhaye luka. Oduun itti aanu abbaan taayitaa miidiyaa Itoophiyaa eeyyama hojii Addis Istaandaard haquu beeksisee jira. Qopheessana ol aanaan Addis Istaandaard garuu himata abbaa taayitichaa kufaa taasise jedhamee jira. Abbaan taayitaa miidiyaa Itoophiyaa eeyyama miidiyaa marsariitii kana Addis Istaandaard gurraandhala 24/2026 kaasuun haquu beeksisee jira. Abbaan taayitaa miidiyaa Itoophiyaa Addis Istaandaard naamusa miidiyaa seera biyyoolessaa fi faayidaa biyyaa waan sarbu hojjechuun yookaan immoo hojjetee jira jechuun eeyyama dhaabbatichaa haquu ibsee jira. Haa ta'u malee ibsichi gabaasee Addis Istaandaard kamtu murtee kanaaf akka isa geessise wanti eere hin jiru. Gama biraatiin immoo himata abbaan taayitaa miidiyaa Itoophiyaa dhiyeesse kana qopheessana ol aanaan Addis Istaandaard Yoonaas Kadir kufaa taasisee jira. Yoonaas akka jedhetti dhaabbatichi hanga yoonaa sarbama seeraa raawwachuu isaa kan eeru of eeggannoon akka isaaf hin dhaqqabne kan hin beekne ta'uu ibsee jira. Kanaaf himanni Addis Istaandaard irra deddeebiin of eeggannoon kennameefii ture jedhu haqa irraa kan fagaate jechuudhaan dubbatee jira. Abbaan taayitaa miidiyaa Itoophiyaa badiin kanaan dura akkasumas tarkaanfiiwwan fudhataman ilaalchisee kutaa oduu Addis Istaandaardiif waan beeksise hin qabu jedhee jira. Itti dabaluunis maxxansaan Addis Istaandaard dhaabbata maxxansa jaakkeen kan itti gaafatamni isaa murtaa'e mirga isaa kabachiisuuf filannoowwan gama seeran jiran ilaalaa akka jirus qopheessana olaanaan Addis Istaandaard ibsee jira. Oduun itti aanu CPJ'n gaazexeessitoonni Itoophiyaa shororkeessummaan himataman adeemsa murtii haqaa sirnaawaa akka argatan waamicha taasisee jira. Gareen kabaja mirga gaazexeessitootaaf falmu CPJ'n gaazexeessitoonni Itoophiyaa yakka shororkeessummaan himataman afran adeemsa murtii haqaa fi ifa ta'e akka argatan waamicha dhiyeessee jira. Dhaabbatichi ibsa kaleessa gurraandhala 24/2026 baaseen gaazexeessaa Goobazee Sisaay, Maskarama Abarraa, Gannat Asmaamaw, Daawit Bagaashaaw eegumsi seeraa barbaachisaa ta'e akka taasifamuuf qabu gaafatee jira. Gaazexeessitoonni kunneen gabaasa haala naannoo Amaaraa keessan wal qabatee qindeessaniin waggoota kurnan darban mana hidhaa turan jechuudhaan ibsee jira. Kanneen keessaa hundeessan Amaaraa Dimtsi Goobazee Sisaay caamsaa 2023 Jibuutii qabamee gara Itoophiyaa kan fidame ta'uu yaadachiisee jira. Hundeessituun Itiyoo Niqaatii fi qopheessituun qophichaa Maskarama Abarraa oduu gabaasaan Yeenyaa Miidiyaa Gannat Asmaamaw fi akkasumas qopheessan 4 kiiloo miidiyaa Daawit Bagaashaaw eebila 2023 to'annoo jala oolfaman jedhee jira.
Godina Qellem Wallaggaa aanaa Aroo Sabbuu ganda Jaajjoo Akaakil keessatti guraan 23 waraanni murnamaa fi APP dargaggoo tokko yakka tokko malee maqaa dharaa atti deeggaraa waraana bilisummaa Oromooti jedhutti moggaasuun ajjeesanii gatuu jiraattonni bakkichaa addeessanii jiru. Akka jiraattonni jedhanitti dargaggoo maqaan isaa Takkaaleenyi Mangashaa jedhamu badii dalagee osoo hin qabaanne murni badii dhiiga qulqulluu dhangalaasuu fi gara jabinaan ilmaan Oromoo ajjeesuun bartee isaaniif ta'e waraanni sirna bultoota bilchiginaa rasaasaan rukutanii ajjeesuu dubbatu. Ola deemaa kichuutti muranii maatiitti gadda aguugan kan jiran jiraattonni doorsisaa fi dararaan akkaanichaatti dargaggoota irra gahaa jirus salphaa kan taane dabaluun ifoomsanii jiru. Humni bilchiginaa ergamtoota dantaa mataa isaaniif qofa jiraatan summii jibbaa itti biifuun uummata isaaniitti akka garaa jabaataniif ammeenyummaa daran amaatee shaakalchiisuun golee Oromiyaa cufa keessa bobbaasee saamicha dararaa doorsisaa fi ajjechaa uummata Oromoo irratti raawwachiisaa jiraachuun akka mul'atudha. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaardaagaa jaartee ganda Jaanjimar jedhamu keessaa gurraan dhala 20,2026 hidhattoonni Amaaraa maqaa faannoo jedhuun of waaman qonnaan bulaa Oromoo maqaan isaa Boonsaa Gammachuu jedhamu mana jireenyaa isaa deemuun ukkaamsanii erga deemaniin booda qarshii miliyoona 1 gaafachuun dararaa jiraachuu maddeen himanii jiru. Qonnaan bulaan kun harka qalleessa ofiifuu jireenya harkaa gara afaan jiraatu yoo ta'u qarshii humnaa olii gaafatame kanas kaffaluu waan hin dandeenyeef maatiin isaa yaaddoo hamaa keessa jiraachuu maddeenatti dabaluun eeranii jiru. Hidhattoonni Amaaraa kunneen deeggarsa murna bilchiginaa yeroo adda addaatti daangaa Oromiyaa cabsanii seenuun kutaalee Oromiyaa bakkeewwan garaagaraa keessa meeshaa maleeyyii ilmaan Oromoo irratti duguuggaa sanyii raawwachaa kan jiran ta'uun ni beekama. Godina Bahaa Harargee aanaa Baddannoo Araddaa Gooroo Wadoo keessatti ergamtoonni Impaayiratiitti umurii dheeressuuf tattaafatan guraan dhala 22,2026 haal duree filannoo sobaa Impaayiratiin bara kana geggeessitu mijeeffachuuf hawaasa walga'ii baasanii haasawaa sobaan gowwomsuu fi itti dhaadachaa turuu jiraattonni araddichaa dubbisne himan. Akka jiraattonni himanitti jaleewwan bilchiginaa nu malee paartii biraa hin filatinaa nu filadhaa nuti hooggansa jijjiiramaati namni qamadii hin filanne farra misoomaa fi nageenyaati jechuun hawaasa walga'ii baasanii akka waan paartiin biraa jirutti doorsisaa turuu himameera. Murni garboonfataa PP sirna bulchiinsa Impaayiratii tursiisuuf afaaniin diimokiraasii dhaadhessa paartii morkattootaa halaalatti ofirraa dhiibee filannoo qofaa maqaa dhoofsisuuf filannoo sobaan uummata Impaayiratii burjaa jira. Godina Bahaa Wallaggaa aanaa Saasiggaa gandoota kanneen akka Horawaataa, Odaa Guddinaa fi bulchiinsa magaalaa Hangar keessatti tibbana bifa addaatiin gurraan dhala 21,2026 irraa eegaluun maqaa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhuun dargaggoota jumulaan hidhuu fi uummata doorsisaa jiraachuu jiraattonni gandoota kanneenii himan. Akka jiraattonni jedhanitti doorsisnis ta'u ajjeechaan jumulaan murna kanaan nu irratti raawwatamu kan bulee yoo ta'u tibbana ammoo dargaggoota ammaaf maqaan isaanii guutuun nu qaqqabin jiru hedduu mana dararaa sirnichaatti hidhanii dararaa jiraachuu akkasumas uummata dirqamaan walitti qabuun isintu waraana bilisummaa Oromoof dhiyeessii nyaataa taasisaa ture jechuun daa'immanii kaasee hanga maanguddoota buleeyyiitti jechoota safuu cabsanii fi tuffii hamaa ibsaniin arrabsaa fi doorsisaa turuu dabaluun addeessaniiru. Akka guutummaa aanichaatti ammeenyummaan murna maafiyaa PP daran jabaachuun tibba darbe dargaggoota baay'inaan 250 ol ta'an guyyaa gabaa irra magaalaa Hangar keessatti dirqamaan qabuun konkolaataa 2 gara mooraa waraana Impaayiratiitti fe'anii deemuu isiniif gabaasnee turuun keenya kan yaadatamu yoo ta'u akka guutummaa Oromiyaatti dabni sirna kanaan ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa turee fi jiru bineensa bosonaaf illee waan hin malle ta'uun haqa hin haalamneedha. Odoon ittaan odoolmaa Oromiyaati. Odoolmaa Oromiyaati lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Mootummaalleen humna guddaa bobbaasuun opereeshinii yookaan sakattaa waraana bilisummaa Oromoo gaggeessu cimsee itti fufee jira. Haaluma kana waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa Wallagga lixaa aanaa Laaloo Assaabitti guyyaa kaleessaa gurraan dhala 24,2026 haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwatee miidhaa guddaa dhaqqabsiisa jedhee jira. Aanaa Laaloo Assaabii bakka addaa laga Huwaa jedhamutti loltoota mootummaa konkolaataa oraalii tokkoo fi sirii F2 maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun bobbaate irratti hadhee hidhuudhaan haleellaa raawwateen miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisa jedhee jira.
Hattee hidhuudhaan haleellaa humnoota kana irratti raawwateen humnoota kana hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madeessuun meeshaalee waraanaa isaanis hedduu irraa hiikkatu odeeffannoon gamas irraa baatee ibsitee jirti. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa kaaba shawaa aanaa hidhabuu abootetti guyyaa kaleessa haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwatu odeeffannoon gamas irraa baatee ibsitee jirti. Guyyaa kaleessa lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti guyyaa sa'a 5 irraa jalqabee yeroo dheeraaf gaggeeffamaa akka ture odeeffannoon gamas irraa baay'ee yookaan nu ga'e ibsee jira. Lola tureen miidhaan guddaan loltoota mootummaa irratti akka dhaqqabee fi hedduun addunyaa kanarraa godaananii hedduun kan madaa'an yoo ta'u humni dabalataa garas ergamteetti haleellaa irratti raawwatu himamee jira. Dhukaasa deemaa ture gidduutti namoonni lama haleelamuun lubbuun isaanii darbulleen gabaafamee jira. Guutuu odeeffannoo kanneenii akkuma nu ga'een kan isiniin kennu ta'a. Bakkoota lollitti gaggeeffame kanaan wal qabate gama mootummaati maaltu jedhame kan jedhu odeeffannoo argachuuf yaallee turre odeeffannoo argachuu hin dandeenye yookaan immoo wanti jedhame hin jiru ta'ullee mootummaallee gama isaati bakkoota garagaraatti tarkaanfii fudhataa jiraachuu jiraattonni maddeen odeeffannoo garagaraatti odeeffannoo kennaniin ibsanii jiru. Oduu biyya alaatiin Ameerikaatti obomboleettii cimaa cabbii makatee mudachuu hordofee balaliiwwan 5,000 ol haqamuun gabaafamee jira. Qarqara galaana baha Ameerikaatti obomboleettii cimaa cabbii makatee mudachuu hordofee balaliiwwan 5,000 ol haqamanii jiru. Rakkoo kanaanis lammiilee miliyoona lakkaa'aman dhamaattii fi saaxilamuun gabaafamee jira. Rood Aayilaandii fi Masaachusettsitti roobni cabbii inchii 37 ta'e kan galmaa'e yoo ta'u magaalaa Niiwuorkitti paarkii seentaraalitti ammoo inchii 19 ol galmaa'uun tajaajilli haala qilleensa biyyoolessaa Ameerikaa ibsu miidiyaaleen gabaasanii jiru. Qarqara galaana baha Ameerikaatti tajaajilli elektiriikii adda cituun ibsamee jira. Kuufamni cabbii qarqara galaana kaaba biyyattiitti kuufamni cabbii seentimeetira 30 hanga seentimeetira 60 dhaqqabuun himamee jira. Obomboleettiin cimaan cabbii makate kun hanga wiixata dhufuutti itti fufuu akka danda'us tilmaamamee jira. Oduun itti aanu Yaa'iin waliigalaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii wixinee murtee kibxata kaleessaa Yuukireen keessatti nageenyi bal'aa haqa qabeessaa fi waaraa akka jiraatu gaafatu kan Raashiyaan sagalee mormiin Ameerikaanis sagalee kennuurraa of qusachuu ishee gaafattu raggaasise. Murteen kun 117-1251 kan ta'u ragga'ee jira. Yuukireeniin kan dhiyaatee fi biyyoota 46 waliin kan qophaa'e murtoon kun bu'aa waraanni kun naannoo fi addunyaa irratti fidu kan ibsu yoo ta'u haleellaa Raashiyaan namoota siviilii meeshaalee siviilii fi bu'uuraalee annisaa murteessoo ta'an irratti itti fufuu isheetiin yaaddoo guddaa ibsee jira. Kunis haala namoomaa ammeessaa yaa'ichi bishaan naannoo dabalatee abbaa biyyummaa walabummaa tokkummaa fi qulqullina naannoo Yuukireen irratti kutannoo cimaa qabaachuusaa irra deebi'ee mirkaneesse. Murteen kun dhukaasaa tattamaa guutuu fi alduree tokko malee akka dhaabbatu kan gaafatu yoo ta'u booji'amtoota waraanaa guutummaatti wal jijjiiruun namoota seeraan ala hidhaman hunda akka gadhiifaman akkasumas daa'imman dabalatee lammiileen nagaa humnaan jijjiiraman yookaan biyyaa ari'aman akka tarkaanfii ijoo amantaa uumuu gaafatee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadhe kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamoodha. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turan hawwii kennaa nagatti nu tura.